Maqaan kiyyaa Qaasim Ahmad jedhama. Amma kan jiru iddoo kibbaa kolleejjii barsiisota Hawaasaati. Dhalootatti nama naannoo kanatti dhaladhee asumatti mana barumsaa kanatti jalqabarraa bara 1965 mana kana seenee ija kiyya mana kanatti baradhee waan ija kiyya mana kanatti banadheef ammoo manni kuni haadhanaa ta'ee harmeenaa ta'ee sammuu koo qaree na bocee sadarkaa amma irra jiru kana haga PhD kana geessisuu danda'e mana kana waan ta'eefi kanaaf waggaa hundeeffama waggaa 50ffaa mana barumsa habee haala kanaan kabajuu akka nama galata tokko deebisuutti yaada kana dhiyeessuu irratti bu'uura kaa'ee jechuun koo waggaa 33 har'aa innaa digirii tokkoffaa argadhu as bakka kanatti dhufee suuraa ka'aa ture. Maaliif manni kun galata waan irraa qabuuf galata mana kanaa waan argadhe kuni sadarkaan mana argadhe kuni bu'uurri isaa asii kan jedhu irraa ka'ee asitti dhufee suuraa ka'aa ture. Gaafa sanii gaafa yaadni kun na keessatti yaan hundeeffamaa kun na keessatti uumame innaa sadarkaa maasters irra ga'ullee akkasumatti itti fufee asumatti dhufee suuraa koo ka'ee innaa digirii sadaffaa qabannaan ammoo maal jedhee lakki amma ammoo jala ga'ee jira ayyaana kana gaafa ulfeeffannu hiriyoota koo wajjin taane kan jedhu irraa ka'ee amma yaada kana ifatti waggaa 2 dubatti adeemsisuu jalqabe jechuudha. Kanaan ammoo dhaloonni amma jiru kun dhugaa Rabbii yoo taate dhaloota misoomaaf ka'e yaada namarraa fudhatan yaada kana nama tokkoon nama lamaan nama sadii jennu koreen amma wajjin jirru kuni yaada san gara dhugaatti jijjiire jechuudha wajjin taane. Kanaaf wanna ammasitti wal geenyeef uummata keenya hirmaachifnee uummata naannoo kana hirmaachifnee aanaa roobee hirmaachallee akkanumatti abbaa waan ta'eef waan kanarratti isaanillee wajjin taane haala kanaan ayyaana kana kabajurra geennee jechuudha. Ayyaanni kun akkatti kabajamuun kun kan akka laayyootti dhufeemi. Dhugaa taate halkanii guyyaa koreen amma achirratti argitan kun halkanii guyyaa aga sa'a 7-8 dirasii taa'ee waan kanarratti mari'atee alarree daasfuraan alarree akkanumatti yaada kennaa nutis ammoo yaada kennaa asii ammoo wanna dalagamu kana wajjin walitti hidhannaa walitti mari'achaa yaadni kun akka uummata keessa akka tamsaasa'ee ba'ee haala kanaan uummanni kun ba'ee asitti argamee ayyaana kana akka ulfeessuu qofa odoon ta'an ammoo hanqina mana barumsaa kun qabu maaltu irraa irratti jennee hubannee fakkeenyaaf laaboraatooriitu jira mana kitaabatu jira waan akkana hanqina waan qabuuf kanallee ammoo dhufneetu maan dhiichisnee manatti hin gallu uummata keenya kana kakaafnee waan tokko mana kana hojjechuu qabaachuu nurra jirre jennee irratti mari'annee sadarkaa kanaan akka kabajamu goosifnee jirra jechuudha. Kanaaf Rabbi galanni haa ga'u uummanni keenya illee galata guddaa qaban artistoonni keenya galata guddaa qaban hayyoonni keenya galata guddaa qaban ammas ammoo jaarsoleen biyyallee abbaan gadallee hooggantoonni aanaa kanallee namuu kana keessaa bu'aa guddaa qaba jechuudha. Maaliif ani yaada dhiyeesse yaadni dhugaadha yaadni waan tokkoon dursa ati yaada tokko lafa keettee isa wanni guddaan isatu gara maallaqaatti jijjiirama isatu gara yaada biraa uummata kaasutti jijjiirama sanirraani kan ani bu'uura waan kanaa kaa'ee jedhee dubbachuu danda'u malee garuu hojii kana lafaan geennee akkanatti bakka kanaan ga'uuni hirmaannaa kennuu hundaadha jechuudha. Kana jechuun barbaade. Namoonni tokko qubee saabaa kana argachuuf cirraa qaban turan. Namoonni kun ammoo carraa akkasii hin qabne. Ani nama ijoollee san keessaa nama tokkodha. Nama tokkodha. Maaliif naasanii agartee barumsi ammayyaa kunis waan amantiidhaan walitti wal faallessu namatti fakkaata namni sinsiisisu ta'a. So achi seennee achitti baran. Amma dhugaa Rabbi yoo taate manni kun bulookiin amma agartuuni waggaa 50 akkanumatti jira jechuudha. Wanni isarraa jijjiiramu jiru.
kanaan achitti manni amma fincaanii amma argatitti argatu sunis faasilitiin isaa baay'ee gadi bu'aa akkasumatti jira jechuudha. Manneen amma ijaaraman kan amma agartu kuni kan akka mana kitaabaa fakkaatu tokko maatii dhaqxee ilaaltu waan madaalle. Har'a manni barumsaa sadarkaa meeqarra ga'uu barbaachisa? Sadarkaa afuraffarra ga'uu barbaachisa. Akkuma beektan sadarkaa afuraffaa jechuun highest level. Ani manni kuni amma sadarkaa lammaffaadha moo sadarkaa sadaffaadha yoo jenne baay'ee nama yaachisa jechuudha. Maaliif faasilitiin isaa ammoo akkuma amma dhalatetti jira jechuudha. So kanaaf amma adda garaagarummaan argu akkan argutti jechuudha. Manneen garaagarummaan hin jiru hin jijjiiramne garuu inni waggaa 50 lakkoofsee jira. Hayyoonni baay'een as keessaa banii jira. Doktoroota ta'an maanaajara baankii kan ta'an iddoo adda addaa hooggantoonni hedduu asirraa banii jiru. Baay'ee oomisha. Garuu haga sadarkaa kanarra waggaa kanarra lakkoofsi as ga'u isaatti wanni isaan madaalu bakka isaan madaalu hin geenye jechuudha. Kan hin geenye jechuudha. Mee asirratti ka'umsi rakkoo kanaa fi furmaanni isaa immoo maali jettanii yaaddu? Kun rakkoon kun ka'umsi isaa jira. Beezii mataa isaa danda'e qaba. Furmaanni isaa maali jettanii itti seentaa waa'ee kanarratti? Rakkoon isaa kan ta'u kana akka maatiin illee wal qabatee ilaalcha dhabe moo uummatuma immoo ilaalcha dhabe moo dhalataatu masiitu immoo ilaalcha mana barumsa isaa harmee kana bakka itti banatan akkuma barnoonni egaa bu'uura waan hundaati miti. Akkas jedhamee fakkeenyaaf Taaddee Birrullee kan baratetu gaafii mirga ofii gaafata akkuma jedhe kun bu'uura keenya yeroo hundumaati. Hedduun egaa fakkeenya fudhannee kaasuu dandeenya artistoota keenya kanneen akka Alii Birraa, Abaachaa jedhee sirbee ergaa dabarseera barnoota illee dabarseera. Manni barumsa habee sadarkaa lammaffaa jedhamee waamamu kun immoo yeroo ammaa jaarraa 21ffaa keessa jiru kanatti yeroo teekinooloojiin tole keessatti yeroo wantoonni barnoota mijaan hedduu ga'etti inni bakkuma durii isin barattan kanarra jira. Ni rakkoo tokko. Rakkoon kun bu'uurri isaa uummata bira moo gama mootummaati moo gama dhalattoota kanaan mana barumsa kanaa ilaalcha dhabe furmaanni isaa hoo gara kanaan booda maal ta'uu qabettanii yaadu? Kuni gaafii gaariidha. Garuu kana gama tokkorra qofatti kaa'uu hin danda'amu. Namuu wanna ga'ee ofii achi keessaa fudhachuu qaba. Gaarii hojjechuunis ta'uu waan namoo hin taane hojjechuunis ta'uu. So kan amma wanna mootummaadha qofa jechuu miti yookaan immoo uummata qofa jechuu hin dandeessu. Yookaan immoo dhimma biraati jechuu hin dandeessu. Maaliif waan wal qabatuuf waan walitti hidhatuuf. Tokkummaa yoo kaafne amma mootummaa qofarraan eedu waan akkanaa. Misooma in agarsiifta faa kaatee faa bara akkana jedhee kunaan waan akkanaa hojjedhee jira garuu waan akkanaa dadhabee yoo jettee waan akkasitti mootummaallee of harkisuu hin danda'a jechuudha. So maal inni wanni furmaanni wanna kanaa amma akkuma amma haalata amma eegalle kana amma laal yaadni kun narraa ka'e jalqabbiidha yaadamee jira jechuudha. Amma waadamu ummanni yaada kana fudhatee jira jechuudha. Ummanni ammoo yaada kana ammaa fudhatu ammas ammoo gama isaatiin mootummaallee anillee of nagarree ummanni wanna akkanaatirra jira fakkeenya ta'anii jechuudha. Kanallee dhufanii hirmaatanii jiru. Gargaarsas godhanii jiru. Look ingidihi wanna mareef sin jedhan kanaaf. Maaliif wal taateti jechuudha ka wal tumsaniiti wal ijaaraniiti jechuudha ka hirmaatanii walitti malee gamatu jigsuun rakkoo qaba jechuudha. Ga'ee namuu garuu keessaa qaba. Maaliif yoo ati rakkina kee argisiiste malee kan namni biraa si argu ta'uu ta'a. Amma rakkina mana barumsaa kana argisiisuudha kan goone jechuudha. Sababaan isaa immoo ayyaana kana walitti hidhannee barmanni kuni hanqina akkana qaba xiyyeeffannaa argachuu qaba jennee lakkoofne kana jechuudha. So haalota kanaan furuu dandeenya jechuudha. Wal taanee fuulduraatti amma kunuma nu jalqaba keenya. Amma misooma naannoo kanaa kan biraatiif yaadutti jira jechuudha. Muuxannoo kanarraa waan arganne. Naannoleen biraa muuxannoo kana fudhachuu nutis ammoo amma misooma mana barumsa irratti hojjenne kana ammoo waan biraati irratti hojjechuun nurra jira. Akka dhalattoota naannoo kana maal ammoo uummanni keenya hanqina biraa akka qabu haga dandeenye jechuudha. Ta'uu hin danda'a. Exactly. Kanas ilaalle naannoo sochoon uummanni socho'e mootummaanis cinaanii dhaabbata jechuudha. Amma dhugaa rabbii dubbachuuf daasfuraan ala jiru baay'ee tokko wanna kanarratti hirmaannaa godhan jechuudha. Garuu wanna tokko asirratti kan barbaadu namni amantii osirra kaa'e si wajjin dhaabbata. Duraan dursee ani
amantii sirra kaa'u sirra jira. So amantii uummataa oo qabaattee uummanni hoo sirratti ammoo amantii san kaa'ate si wajjin kaasee wajjin dhaabbata jechuudha. Kanuma kan nuti dalagne uummanni kun ilmaan keenya akkana ka'anii nutti argisiisanii jiru inni wajjin dhaabbatan jechuudha. Amantii nurra kaa'anii jechuudha. Eegaa garuu amma ayyaana kana ulfeessinee maallaqa kana ka isaan amma hanqina mana barumsaatiin guutuuf amma baasaa jiran kana hojiirra oolchuun nurra jira jechuudha. Hirmaannaan barsiisota as keessatti guddaa ta'uu barbaachisa. Maaliif hoo jenne rakkina kana fudhachuutti dura isaantu oola. Maaliif amma nama saayinsii tokko humnaa barsiistu manni yaalaa yoon laaboraatoorii noon jiraatiin namni rakkachuu isa. Kanaaf rakkina kana argisiisutti isaan qooda guddaa qaban jechuudha. Fuuldura namni dhaabbatee wanna kana inumaayyuu fakkeenya ta'anii amma iddoo tokkotti fakkeenyaaf nama dhibamee amma hospitaala dhufu maal goota yoo anni maallaqa hin qabaatiin doktorichi keessa isaatii baaseet dawaayii bitaaf himi fakkeenyaaf amma barsiisota keenyarraa akkana maaliif yoo inni wanna kana akkas godhu ammoo namni isa wajjin hirmaatu hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma locally available wanna jennu jira saayinsitti waanuma argatturraa waanuma achi naannoo keeturra jiraachurraa kaaseeti laaboraatoorii keessatti waa argisiistu yaalta callisteen teettu harka kee marattee jechuu kooti. Soonnaa san maal godhamee namni birallee irratti si gargaara. Okay? So kanarratti barsiisonni mana barumsa kana dhugaa rabbii yoo taate wanna kana front line fuula dura kallattiidhaan wanna kana dhaabbatanii fuulduranii wanna kana irratti hirmaachuu isaanii irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma laaboraatoorii ijaarre jenne. Laaboraatooriin ijaaramee keemikaalallee, instrumentillee yookaan ammoo meeshaalee goonneef jenne support nama nu gargaaru arganne. Ka hojiirra oolchu eenyu? Barsiisaadha. Malee guutameef ijaarameef hoo wanna akka alqabsiisa achumatti dhaabbata. Ani fakkeenyaaf keemistiriidha amma wannoon kee. So maaliin amma waadaa wanni hin gale gurmeessaa laaboraatoorii kana keessatti hirmaachuudhaan ammoo amma aksin jedhe sanitti barsiisota kanaa wal mari'annee waan isaan hanqate waan suuta keessa qarqaaruudhaan ogummaan haa ta'uu meeshaaleen haa ta'uu kana wajjin irratti hirmaatu. Manni kitaabas ammoo akkasuma. Amma fakkeenyaaf nama hedduutu waadaa nu seene waan kana nu gootu fudhaa gara yuunivarsiitii irra warri jala hojii kanarratti amma dhageessuu hin dandeessanii namoonni dhaloota naannoo kana hin ta'in gara nama ja'aatu waan kanarratti hirmaata. Kitaaba gara 200 oliitu argame. Mana kitaabatiif jechuu kooti. Waan guddaadha kun. So wanna kanarratti amma barsiisonni keenyallee barattoonni keenyallee amma barattoonni keenyas hanqina isaa irratti callisanii taa'uun irra hin jiru. Maaliif baroonni akkanaa nurraa hir'atee jira. Jechuu isaanii irra jira. Maaliif isaanis kan mirga qulqulluu argatu irra jira. Yookaan dorgomuu hin danda'an. Fakkeenyaaf qabxii fiduu hin danda'an amma akka amma haala barnoota irra waan jireef. Kanaaf saayintistikaalii wal tokko taanee wal qabannee humna walii taanee wajjin hojjechuun nuti. Akkuma kaaftanitti amma dhugaa rabbii yoo taate dhaamsa dabarsuun barbaada barattoota barsiisotaaf. Kanarratti hirmaannaan isaanii guddaa ta'uu barbaachisa. Naannoo jechuun maallaqaa qofa odoo hin ta'in yaadan. Waan kana argisiisuun hanqina isaa argisiisuun wanna ammoo argamisan hojiirra oolchuun. Fakkeenyaaf laaboraatooriin hoo xiqqollee taatu sadarkaa kanatti ol ka'u taate hoo ammoo barsiisan suni hojiirra oolchuu baatu taate barattoonni gaafachuu isaanii irra jira jechuudha. Wanta kanaan hojiirra nu oolchaa. Laallee hojjannee arguu barbaanna jechuutu kana waan ta'ini akkanumaan karaatti hafuu danda'a kan jiru barbaada. Meekoreema wanna kana dalagaa kaan itti deema. Maaliif askaluudha kaa wanna kana uummata keessa seensisuu dandeenye. San duratti koreen olaanaan barattoota duraan dursee galata guddaa qaban. Koree kana keessa qabeeyyii isaa odoo laaltee namoota adda addaatu jira. Guyyaa maanaajarri baankii tokko akkamitti akka oolu galee ammoo mana isaa otoo galee jira. Haga sa'a 7-8 namni kun osoo wajjin taa'u. Akkasumas bakka biraatis ijoolleen yuunivarsiitii irra namni PhD qorataa jiru tokko hoo wanna kanarratti hirmaatee halkan taa'u. Bakka yoo agarte baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa. Gara ji'a 4 oli irratti xaaran. So gareen kun dhugaa rabbii yoo taate galata guddaa qaba. Anas yaadaan
qabadhee dhiyaadhe san odoo gareen kun akkanatti nu wajjin dalaguu baate dhugaa ta'uu hin danda'u. Marii keessa galanii fudhatanii tokko taana jechuudha. Nu keessa hoogganaaf hooggantamaan hin jiru. Naan hin jirretti liinkiin banamee marii godhatamaa ture. Akkasitti wanni kun as ga'e soo galata guddaa qaban. Haalatuma kanaan ammoo asitti illee garee guddaatu jira magaalaa Habee. Gareen sunis ammoo akkanumatti dhaarii godhanii dhiibbaa godhanii wanni kun akka dhugaa ta'u kan godhe maqaa dha'uun barbaachisu achi keessatti maaliif namni danoon waan jiraniif garuu achi keessa wal caalaa akka hojjetanis hin beekna garuu kaayyoon keenya wanni kun bakka isaa ga'u soo gareen kunis galata guddaa qaba. Ayyaana kanas amma akkanas haala kanaan akka kabajamu gareen kun garee sanii wal qindaa'ee waliin wal dubbifnee walirraa wal gargaarreet haala sadarkaa kanarraa hangeenye jechuudha. Akkanasuma ammoo bulchaan aanaa roobee isaanis gahee guddaa as keessaa qaban abbaadha waan kanarratti maaliif nu kaa hojjennu mana barumsaa kanarratti malee nu barattoota dura jarri ammoo akka nullee waan kanarraa abbaadha jedhanii itti hirmaatanii gargaarsa godhanii yaadanis koree ammoo asitti ijaaruunis sanis to'achuunis namuu as keessaa qooda qaba. Kanarraa ammoo kan caalu hirmaannaa uummata keenyati. As keessatti namni hirmaate uummata keessatti olaalle artistoonni fakkeenyaaf miidiyaan abdii piroomooshinii yoo fudhatte Robeettiin beeku ga'ee guddaa waan kana keessa jiru. Lafee manyeeti baakboonii maal jettaa manyee jettaan akkasitti kan dalagaa ba'e jechuudha wanna kana miidiyaan ga'ee guddaa qaba. Akka uummata biraan geenyu kan nu taasise miidiyaa sanii jechuudha. Miidiyaan humna qaba waan humna qabuuf uummata bira ga'a uummata bira ga'ee akka taasisu irratti ga'ee guddaa haa hojjete akka uummataa keessattis akka ammoo koree kana keessa jiruttis miidhuma qabna jechuudha. Miidhuma keessanii kana fayyadamne uummata kana biraan qabna. Asoo dhufte ammoo abbootiin qabeenyi magaalaa kana keessas magaalaa Adaamaa keessas galata isaanii barbaachisa. Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa obbo Gannanaa Jimaa namni jedhamu Sky City Hotel Adaamaa irratti nama qabuudha. Namni sun achirratti paanaaliin akka qophaa'u nu hayyamuudhaan laaqana hayyamuudhaan yookaan ispoonsar godhuudhaan qabeenyi isaatis ammoo akka dhuunfattis maallaqa isaan nu kennan akka immoo gareettis sassaabanii maallaqa wanna kanaaf oolu waadaa kan nu galan isaanis galata guddaa isaaniif galchuu barbaada. Uummanni Habee uummanni naannoo Habee uummanni ammoo aanaa roobee dhugaa rabbii hirmaannaa qaban warra keessa namni hoggantoota tokko fallaallu achirratti yoo jechuudha. Maaliif hogganaan tokko uummata si hirmaachisa malee inni ofii isaa gochuu hin danda'u. Soo kanaaf isaanis galata guddaa qaban. Yoo fudhannes ammas ollaa kennarraa ollaa aanaa roobeetirraa fakkeenyaaf addeellee yookaan ammoo balee hojjettu kunis ammoo akkanatti ollaa keenya waamichi godhameef jira. Ammoo waamichi kanarratti isaanis hirmaannaa godhachaa jiran jechuudha. Soo isaanis galata guddaa waan kanarraa qaban. Kanaan anchi ammoo jaarsoleen biyyaa hayyoonni biyyaa daaspooraan keenya ispeeshaalii har'a isaan asitti mul'an nu wajjin garuu oduu as dhaabbatanii wanna isaanii hojjetanii galata guddaa qaban. Fokaal persanii sadii qabna. Awurooppaa keessatti nama tokko qabna. Fokaal persanii achirratti daaspooraa achirratti hojjechiisaa kan ture. Ameerikaa irratti akkanas fokaal persanii tokko qabna. Innis akkanumatti achirratti kan hojjechiisaa akka ture jechuudha. Middle East irratti biyya Araboota irratti akkanumatti daaspooraa fokaal persanii qabna. Haala kanaan qindoofneti kan hojjetaman. Walitti hidhamuun humna. Unity is power jedhaman humna. Kan humna nu ta'ee isaa jiru. Nama tokkotu nama lama ta'ame. Lama ta'uu ammoo humna argachuuf. Lama ta'uu kee ammoo lama taatu wanna ati humna keetiif ana humna kiyya qofaan hojjedhu san caala yoo lama taate. Synergy wanna jedhamu hin beektan yoo walitti hidhamu humni nama lamaa humna nama sadii nama afurii ta'uu hin danda'a jechuudha. Innummaanu maaliif wal qabatee waan ka'eef. So wantummaan akkasitti yaadne bakkatti walitti qabamnee walitti hidhamnee humna argannee yaadanis ammas maallaqanis jabaannee wanna kan furan kaayyoon isaa wannummaan wal barbaannifu kanaaf. Kanaan immoo kan nu ga'e maalin telegiraama qabnaa turre achirratti wal barre achirratti argannaan faffacaanii kan jiru bakka tokko ta'uu danda'a.
amma irraa teknooloojiin waan mara sitti kaleessee jira. Ijoolleen kun fagoo jiran garuu waan hojjenne akkuma wajjin dhaabbannee akkanatti jirnuuti. Yoonnaa marii goonullee akkanumatti Zoom miitingiidhaan marii goonaa Google miitingiidhaan marii waan goonaa jirruuf tokko taane jechuudha. So saniif wanni yaadameefu humna argachuuf jechuudha. Tokkummaa argachuuf jechuudha. Ammas maal nu ta'a kun kaayyoo biraan nuu ka'a. Borus akkanumatti wal taanee waan biraa hojjechuu akka dandeenyu muuxannoo ammoo akka walirraa fudhannu. Isaanirrallee muuxannoo fudhanna. Nurrallee isaanis fudhatamu muuxannoo warra ala jiran kunis jechuudha. So kun ammoo ka ta'u maal bu'aa qabe yoo jenne naannoo keenyaaf iddoo keenyaaf bu'aa tokko qaba jechuudha. Borus misooma biraatiif akka kaanu godha. Nu amma kuni isa jalqabaati. Jalqabaan asirratti dhaabbachuu deemnu amma. Akka dhuunfaattis akka gareettis amma maal hojjechuun nurra jira. Isinis gaaffii kana nu godhuuf asis ammoo ayyaana kanarratti hirmaachuuf fedhii gootanii dhuftanii kana nu tamsaasuuf asitti argamu keessaniif baay'ee tokko maqaa koree keenyatiin maqaa uummata keenyaatiin isin galateeffachuu barbaada. Jabaadha jenna. Correct.